Nama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa har'a immoo barnoota sirna gadaa kutaa ja'affaa qabadhee dhufee jira. Hanga xumuraatti na hordofaa. Kutaawwan kaanii fi kan barnoota kutaa 8ffaa, kutaa 7ffaa akkasumas kutaa 3ffaa kanaan dura hojjedhee kanan jiru ilaaluu ni dandeessu. Har'a egaa kutaa ja'affaa barannoo tokkoffaa boqonnaa tokkoffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa gadaa jechuun sirna ittiin bulmaata uummanni Oromoo ittiin bulu yookiin immoo gaadi'uu kan jedhudha. Hiikni ishee jalqabaa jechuudha. Gadaa jechuun gaadi'uu yookiin akka hin sochoone yookiin seera qabeessa waan ta'e tokko qabamee jechuudha. Kanaaf har'a egaa isaan keessaa immoo mata duree jalqabaa ce'umsa raabaa gara doorii kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Yeroo kana ilaallu immoo baay'ee isaanii kutaawwan darban keessatti ilaaluu dandeessu. Sababni isaa sirni gadaa wal qabatee waan deemuu fi kutaawwan adda addaa keessatti kan barsiifamedha jechuudha. Ce'umsi raabaa gara doorii maaliif dabballeedhaa kaasee gaammeedhaa kaasee haga gaammee xixiqqaa gaammee gurguddaatti deemee jira waan ta'eef jechuudha. Isaan keessaa immoo inni kun isa sadaffaarraati jechuudha. Mata duree keenya kana waliin ilaallu ta'a jechuudha. Ce'umsa raabaa gara doorii jechuun egaa ce'umsi maalidhaa? Inni jalqaba. Ce'umsa maaliif ce'u yookiin maaliif darbuu isa jedhu kan ilaallu ta'a. Ce'umsa kan jedhu jechuun tokkorraa gara tokkotti darbuu jechuudha. Raabaarraa gara dooriitti darbuu jechuudha. Doorii jechuun yeroo itti ilmaan godhatanii jechuudha. Yeroo itti fuudhanii ijoollee godhatan sadarkaa doorii keessadha jechuudha. Raabummaa erga darbanii booddee sadarkaa sana keessatti jechuudha. Sadarkaa sana keessatti egaa sadarkaa itti abbummaa ta'anii waan ta'eef ce'umsa jechuudha. Ce'umsa yookiin darbuu yookiin tiraanisfeer gochuu jechuudha. Kanaaf ce'umsa raabaa gara doorii kan jedhu keessatti egaa akka kitaaba keenyaatti dhaloonni ce'umsa gulantaa gadaa tokkorraa gara gulantaa itti aanutti taasisan maal jedhama jechuudha? Ce'umsa jedhama jechuudha. Gulantaa jechuun sadarkaa jechuudha. Dhaloonni gulantaa tokkorraa gara gulantaa biraatti yeroo isaan darban jechuudha. Inni kun ce'umsaa jenna. Yeroo jalqaba xiqqoo turan jechuudha. Eessarraa dabballee. Dabballeerraa ka'anii gara gaammee xixiqqaa. Gaammee xixiqqaarraa gara gaammee gurguddaatti deemanii inni sun ce'umsa jechuudha. Ce'umsa kana keessatti egaa kan raabaa gara dooriitti jiloota adda addaa qopheessuu. Jila jechuun sagantaa. Sagantaatti nyaataa sagantaatti qophiin darbuudhaaf raawwatamu jechuudha. Kanaaf jiloonni kunneenis immoo iddoo garaagaraatti bifa adda addaatiin kan isaan waamamanidha jechuudha. Fakkeenyaaf Gujii keessatti ce'umsi kun jila ajjimaa muruu yookiin waddeessaa murachuu jedhameetu beekamaa jechuudha. Akkasuma naannoo Boorana keessatti illee kan biraatiin kan inni beekamu jechuudha. Gujii keessatti jilli kun ce'umsa kan jila ajjimaa fi waddeessa murachuu yoo jedhamu, Booranatti immoo yookiin naannoo Oromoo Booranaa keessatti maal jedhamee beekama jechuudha. Naannoo sana keessatti immoo jilaa daannisaa murachuu jedhama. Muka yookiin immoo ulee kan isaan qabatanii deeman gosoota jechuudha. Ajjimaa fi waddeessa yookiin waddeessa bakka taateetti kunuunfamte sana kan isaan muratanidha jechuudha. Kanaaf yeroo ajjimaa yookiin immoo sadarkaa tokkorraa gara tokkotti darbuu fedhu mataa haaddachuu yookiin mataa qarree hambifachuurraa sadarkaa sana keessatti waddeessa murachuu, daannisa murachuu jedhameetu beekamaa jechuudha. Inni kan biraan egaa jilli waddeessa murachuu naannoo Booranaa keessatti kan inni raawwatamu gaafa gulantaa yoomiti dooriirraa gara gadamoojiitti ce'amuuti jechuudha. Dooriirraa gara gadamoojiitti ce'amuu fi gara sadarkaa olaanaatti yeroo darbamuuf jedhu sana hojjetu jechuudha. Garaagarummaa inni Gujii fi Boorana keessatti qabatu. Gujii keessatti ce'umsa kun jila ajjimaa waddeessa murachuu yeroo itti gara raabaarraa gara dooriitti ce'anidha jechuudha. Dooriirraa gara gadamoojiitti yeroo ce'an immoo Boorana keessatti raawwatamaa jechuudha. Achi keessatti immoo daannisa murachuu jedhameetu beekamaa jechuudha. Kallattiidhaanis ta'e al-kallattiidhaan wal fakkaataa jechuudha sirni gaggeeffamu sun. Haa ta'u iyyuu malee garuu kallattiin inni ittiin raawwatamu garaagarummaa godhachuu danda'a jechuudha. Ajjimaa fi waddeessa murachuu. Ajjimaa fi waddeessa murachuu kan jedhu ajjimaa kan jedhamu yookiin murtaa'u miseensota dubartootaa yommuu ta'an yookiin kan muratu jechuudha. Sadarkaa itti darbaa jiran keessatti kan ajjimaa muratu
eenyudha jechuudha? Shamaradha jechuudha. Yookiin miseensota dubartootaati jechuudha. Isaantu murata jechuudha. Waddeessa immoo miseensota eenyutu murata? Dhiirotatu murata jechuudha. Waddeessa jechuun ulee qalloo dhiironni qabatanii gaafa sirna sanaa dhaqanii jechuudha. Sirna sana keessatti gaa yeroo raawwatamu dubarri maalidha? Qajjimaa kan jedhamu yookiin immoo kan akka laga bu'anii quunnii kan jedhamu sanaa jechuudha. Quunnii buqqifannaa isa jedhamu sana qajjimaa kan jedhamees immoo naannoo biraatti immoo akka waan harataa wayii ta'e jechuudha. Wantoota babbareedoo ta'an sana lagaa dhaqanii kan isaan buqqifatanidha jechuudha. Isa kana eenyu buqqifata? Garee miseensa dubartootaati jechuudha. Sirna gadaa Oromoo keessatti. Waddeessa immoo dhiirota yookiin immoo miseensota dhiiraatu murata jechuudha sammuu. Egaa kana keessatti egaa qajjimaa kan muratu miseensota dubartootaa abbootiin warraa isaanii maal ta'anidha? Doorii gara dooriitti seenanii jechuudha. Yeroo kana sadarkaa kabaja isaaniiti jechuudha. Sadarkaa abboonni isaanii ilmaan godhatanii ilmaan arganneerra yeroo jedhan sanatti shamarran isaaniis dubartoonni isaaniis qajjimaa muratti jechuudha. Sirni qajjimaa murachuu kunis egaa sirna waddeessa murachuu durseetu gaggeeffama. Sirna waddeessa dhiiratu murata waan ta'eef erga shamarran dursanii qophaa'anii booddeeti abbaan warraa isaanii sagantaa sana gaggeeffataa jechuudha. Erga shamarran isaanii qophaa'anii booddee. Kunis immoo gadaan dubartootaaf kan dursa kennu ta'uu argisiisuudhaaf jechuudha. Akka sirna gadaa keessatti egaa dubartii duraa lagan ce'anii, dubartii hin dhaananii, dubartii hin dheekkamanii, dubartii irratti dubartii kan biraa hin fuudhanii jedheetu beekama waan ta'eef jechuudha. Sababni isaa gadaa kan jedhu iyyuu gaadi'uu yookiin immoo walitti qabuu yookiin hidhuu jechuudha. Kanaaf eega dubartii tokko fuudhanii kabaja isheeti jechuudha. Isheen eenyutti hidhamteetti? Abbaa manaa isheetti hidhamteetti. Innis isheetti hidhameera jechuudha. Kanaaf kan biraa fuudhuu hin danda'u kabaja isheeti jechuudha. Isheefis akkasuma gorroo yookiin immoo utubaan mana keessaas immoo kabajaan haadha manaa hangafaa jedhamteetu beekamte waan ta'eef isheerratti kan biraas hin fuudhu sirni gadaa hin deeggaru jechuudha. Kanaaf dursallee kabaja dubartummaa isheedhaaf dursa kennaa jechuudha. Inni kan biraan egaa dubartoonni muka qajjimaa jedhamu murachuudhaan raabaa irraa gara dooriitti ce'uu isaanis mirkaneeffatu jechuudha. Qajjimaa yookiin immoo muka yookiin waan akka laga bu'anii sana yookiin immoo yeroo fulbaanaa kan isaanii sagantaa sana gaggeeffatan keessatti egaa qajjimaa kana erga muratanii fi booddee laga deemuu jechuudha. Akkasuma qajjimaan kun gosoota mukaallee ni dabalata jechuudha. Muka yookiin immoo kanneen akka ulee siinqee fakkaattu jechuudha. Waan akka sanaallee ni dabalattee of keessaa qabdi jechuudha. Sababni isaa qajjimaan kun akkuma allaadduu yookiin laga dhaqanii quunnii kan jedhamu sana buqqifatanii jechuudha. Kanaaf kana erga muratanii booddee sagantaa sana gaggeessaniitu sirna kan biraatti darbuu jechuudha. Inni kan biraan egaa achi keessatti qajjimaa murachuun adeemsa mataa isaallee ni qabaata. Sirna ittiin bulmaataa waan qabuu fi sirna sanaan kan inni gaggeeffamu jechuudha. Sirna mataasaa qabaateetu dubartoonni qadaadduun isaanii waliin dhufanii qajjimaa siinqeef ta'u adda baasudha. Qadaadduu kan jedhamtu addooyyee iddoo tokko tokkotti addooyyee yookiin immoo gargaartuu jechuudha. Qadaadduu jechuun gargaartuu yookiin immoo warreen ishee taansanii aangoo sana fudhachuuf jedhan jechuudha. Abbaa manaa kan biraa jala taa'anii itti aansanii warreen gara dooriitti darbuudhaaf jedhan sanatu dhufanii isheedhaaf deeggaruuni jechuudha. Akka hamaamotaatti dhufanii ishee deeggaraniitu gargaartota ishee jechuudha. Qadaadduu jechuun sirna gadaa isaanis gaa waliin dhufaniitu maal godhu? Qajjimaa yookiin siinqeef ta'u ulee qalloo jechuudha. Ulee qalloon sun immoo maal of keessatti qabatteetti? Qajjimaan kun immoo quunnii kan jedhamtu yookiin immoo marga babbareedduu kan buqqifatan sanaa wajjin wal qabattee jirti jechuudha. Achumaan ulee siinqeef taatullee muruufi jechuudha. Itti aansaniis maal godhu? Qajjimaa nagayaati. Qajjimaa nagayaati. Siinqeen kabaja keeti. Kan kabajaati kan nagaati jedhaniitu eebbisuu jechuudha. Doorii nagayaati. Doorii jechuun immoo yeroo itti isheen ijoollee godhattee ijoollee haadha hawaasaa taateetti jechuudha. Akkuma nagaan dooromtan nagaan gadoomaa gara gadaa xumuraatti illee nagaan darbaa jedhanii eebbisuu jechuudha. Bakka inni gahee kana egaa gahii jetteetu eebbisuun maal godhu? Qajjimaa muruu jechuudha. Muramu aggaamte jechuudha. Yookiin immoo kallattii uleen sun yookiin immoo uleen siinqee sun argamtu sanatti aggaamu yookiin bakka isheetti xiyyeeffatu jechuudha. Ishee erga argatanii xiyyeeffatanii booddee dubartoonni maal godhu? Gulantaa kana irra jiran hundi mataa isaanii muratu jechuudha.
mataa mataa isaaniitti muratu. Maal ulee siinqee yookiin immoo qajjimaa sanaa jechuudha. Erga muratanii booddee qoree qajjimaa irraa kulkulanii fudhatanii gara maal godhachuudha manaatti deebi'u jechuudha. Qoree qajjimaa irraa yookiin immoo muka sanarraa waan qara qara qabdu sana funaannataniitu irraa gara manaatti deebi'u jechuudha. Siinqeen qajjimaa irraa tolfamte kun gaa waddeessa warra dhiiraa wajjin maal taati? Aangoo argatteetu darbiti jechuudha. Yookiin gara ce'umsa isatti aanutti darbiti jechuudha. Kanaan gaa dubartoonni gulantaa raabaa irraa gara maalitti darban jechuudha? Gara dooriitti darbaniiru jedhama yeroo sanaa jechuudha. Gulantaan isaanii inni tokko inni jalqabaa dhumatee isa aanutti darbaniiru yookiin immoo gara kabaja isaanii isa kan biraatti darbaniiru. Gara ulfina, gara abbaa warraa isaanii wajjin sadarkaa aangoo olaanaatti darbaniiru isa jedhamu sanatti wajjin darbite jechuudha. Sababni kun immoo siinqee isaan murataniif immoo kabaja shamarranii sirni gadaa qabu shamarranii wajjiniin dabarsaa jechuudha. Kanaan sirni kun gaggeeffameetu raabarraa gara dooriitti ce'u eebba doorii nagaa nagaadhaan darbi nagaadhaan gahii nagaadhaan dabarsii jedhaniitu kan isaan eebbisan ta'eetu kabajamaa jechuudha. Inni kan biraan miseensonni raabaa gara dooriitti ce'uuf sirni warri dhiiraa raawwatan gaa sirna keessatti erga raawwatamee booddee kabaja hundasaa raawwataniiru jechuudha. Kanaan sirnoota hunda raawwataniitu gara raabaarraa gara dooriitti ce'u jechuudha. Raabaatti aansee dooriitti jira waan ta'eef jechuudha. Kana fakkaattee jechuudha. Miseensonni raabaa gara dooriitti ce'uuf sirni warri dhiiraa raawwatan maal jedhama? Kan dubartoonni raawwatan maal jedhama? Warra kan dhiiraa raawwatanii ulee waddeessa murachuu sirna ulee yookiin immoo waddeessa murachuu yookiin sirna waliin wal argii kan jedhamu keessatti kan isaan gaggeessanidha. Kan dubartootaa immoo ajjimaa murachuu yookiin ulee siinqeef taatu muratanii qophaa'uu yookiin immoo sirna wal argii shamarranii dhiiraa achi keessatti sirna sana gaggeessanii keessatti jechuudha. Gadaa keessatti egaa waddeessa murachuun miseensota dhiiraa gulantaa raabaarraa gara dooriitti ce'aniin gaggeeffamaa jira. Sababni isaa immoo gaggeessaan jalqabaa jira dhiiradha jechuudha. Dhiiratu sirna sana keessatti sirna kana hundasaayyuu raawwateetu isaaniin raawwachiisa jechuudha. Sababni isaa kabajni dhiirummaan achi keessatti ni mul'ata. Shamarrummaa yookiin immoo kabajni dubartootaas achi keessatti ni calaqqisa waan ta'eef jechuudha. Miseensonni gulantaa kanaa waddeessa muratanii bocanii jedhama. Waddeessa sana gara ulee bokkuu fakkaattutti babbareechaniitu muratu jechuudha. Erga muratanii booddee miidhagsanii dibata adda addaa waliin dibaniitu babbareechatu jechuudha. Kunis sadarkaa raabaarraa gara dooriitti ce'uu isaanii argisiisa jechuudha. Uleen isaaniillee kabaja isaaniiti jechuudha. Waddeessa murachuun gaa adeemsa mataa isaa ni qabaata. Kan dhiiraa keessattis jechuudha. Akkuma shamarranii laga bu'anii yookiin qadaadduu waliin deemanii ishee ajjabanii yookiin immoo ishee marsanii dhaqanii ulee sana bakka ishee filanii fi kan dhiiraas akkuma kana sagantaa mataa isaa danda'e qabaateetudha jechuudha kan inni itti darbu. Sagantaa kana keessatti gaa adeemsa waddeessa murachuu keessatti dursee kan muratu gosa hangafaati. Gosa hangafaa kan jedhu Booranaa fi Baarentuudha. Booranaa fi Baarentuu keessaa amma hangafti inni guddichi kabaja guddaa fi hagammaa osoo hin sharafamiin Oromoon kabajee jiraatu Booranadha jechuudha. Hangafa uummata saba uummata kushii kan ta'e Booranadha jechuudha. Boorana keessaa immoo warreen kan bakka ta'anii fi warreen naannoo sana jiran jechuudha. Akkasuma yoo naannoo Baarentuutti gaggeeffama ta'e immoo hangafummaa Baarentuutti aansee Baarentuun jalqaba. Baarentuu jala immoo warra ilmaan jala jiran keessaa hangafatu murata jechuudha. Akkasuma gara Maccaa fi Tuulamaatti gaafa deemnus isa hangafaatu dabarsee murataa jechuudha dursee. Akkasuma warreen xixiqqoo ilmaan jala jiran keessaa illee jechuudha. Mukti waddeessaa jala kanaaf ta'u guyyoota muraasa dursee filamaa jechuudha. Guyyaan kun otoo hin ga'iin erga qophaa'ee booddee kan inni muramu jechuudha. Mukni waddeessaa gaafa muramu immoo dameen isaa gama mirgaa maal ta'a? Gama mirgaa baay'ee kan hin dulloomnee fi daba yookiin jallaa kan hin qabne taane ta'uu qaba jechuudha. Muka sorooroo, muka jajallaa hin qabne jechuudha. Sababni isaa muka dabaa yookiin muka jallaadhaan qabatanii nama eebbisan waan ta'eef jechuudha. Akkasuma fuuldura namaatti illee mul'atan muka jajallaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waddeessa osoo hin muratiin dura gaa hundee isaa jalaa maal godhu? Marqaa garbuu kaa'u. Bakka sanatti irreeffannaa yookiin immoo kabaja erga raawwatamee booddee akkasuma itittuuttis dibachuun waaqa kadhatu jechuudha achi jalatti. Muka kana uume jira kan waaqatu muka kana uumte. Akka nuti gammannee muka kanarraa immoo waa barbaanne hojjetannu situ uume, situ nuuf kenne, situ muka kana bareeche
Nuunis immoo akka muka bareechite nuunis muka caalaatti nu bareechi nu dhaabi jedhameetu kadhannaa taasifamaa jechuudha. Egasii booddeedha kan inni sirni kun gaggeeffamee kan inni ulee kana muratu jechuudha. Ergasii booddee egaa kan inni godhu jalqaba marqaa naannoo sanatti dhaqaniitu marqaa sana nyaatu itittus itti dibachuun ulee sana muratu jechuudha. Waa kadhatu miseensonni doorii kunneen biroos egaa kana hojjetu jechuudha. Sababni isaan itti dibaniif immoo seexanaaf yookiin hafuura hamaadhaaf miti. Maaliifii jiidha kee nu laatteetta. Jiidha kee immoo nuuf eebbisi. Nuuf kabaja jedhaniitu kabaja agarsiisuudha jechuudha. Miseensonni kanneen biroos egaa waddeessa nagayaati. Waddeessi uleen kee ulee nagaati. Uleen kee ulee kabajaati. Jedhaniitu sirba waaqa kadhachaa muratu jechuudha. Ulee sana murataniitu warri hangafaa yookiin baattuu yookiin qadaadduu warreen jedhaman yookiin akka jajjabeessituu ta'anii warreen wajjin deeman jechuudha. Warreen qadaadduu jechuun jajjabeessituu yookiin gargaartuu baattuu jedhamu jechuudha. Gargaartuun isaanii yookiin akka isa Amaariffaa miinje jedhamutti kan wajjin deemanii jechuudha. Qadaadduu jedhamaniitu hangafa keessaa muratu jechuudha. Ammoo inni kun egaa bokkuu qabatanii immoo maal godhin eebbisu jechuudha. Ulee bokkuu sana qabatanii eebbisu waddeessa nagaatii, duroomii, akkasuma gadoomatti darbii, dooriirraa gara gadoomaatti darbii bakka ani ga'ee kana gahii jedheetu abbaan gadaa inni jalqaba ture inni duraan ulee sana muratee ture eebbiseetti dabarsaa jirudha. Ergasii booddee miseensonni dooriis maal jedhuuni iddoo inni ga'een nu gahii. Nu bulchaa jirta waan ta'eef iddoo inni duraan nu bulchaa ture nu gaheen nu gahii nagaadhaan osoo keessaan cabiin osoo keessaan dhiigin jedheetu kadhataa jechuudha. Sababni isaa sirni gadaa Oromoo Sirbayyuu safuuf safeeffannaa hedduu kan of keessatti qabatuu fi kan jaalalaa kan kabajaan of keessatti guuttatee jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jecha kan inni waaqa kadhatee walii isaas wal kabajee bakka sanatti argamee kan inni sirna kana raawwatuufi jechuudha. Kanaan sirni gadaa dooriirraa gara raabaatti darbaa jechuudha. Raabaarraa gara dooriitti darbaa jechuudha. Kunoo waddeessa isaan qabatanillee kana fakkaata. Waddeessa guyyaa sana isaan qabatanii bahan keessaa inni tokko kunooti jechuudha. Waddeessa haala kanaatiin murateetu eebbisiifata. Namoonnis immoo dhaqanii yeroo sana kan isaan eebbisiisaniif jechuudha. Kanaatiin kan waddeessa muratan qabatanii yommuu gara qaachaa kan jedhu immoo godoo yookiin immoo dallaasa jennu godoo yookiin immoo bakka buufannaa mana akka yeroodhaaf qophoote jechuudha. Kana mana yeroodhaaf qophoote jechuun qaachaa jedhamti. Yookiin godoo waan akka godoo taate guyyoota muraasaaf kan qophoote jechuudha. Qaachaa yookiin yaa'atti deebi'aa jechuudha. Bakka yaa'a jechuun immoo bakkatti hawaasni isa eegaa jiru sana dhaqaa jechuudha. Aanolee mirga durii deebisii. Aanoleen durii nagaa qabu taanaan nagaa nuu deebisii. Jaarsa durii deebisii. Jaarsi nagaadha, jaarsi eebbaadha waan ta'eef jechuudha. Jaarsa nama nabaarre, jaarsa jibban labsine jechuudha. Jecha sirbaa galu jechuudha. Gara eessaa dhaqu? Gara qaachaa yookiin gara daasiin ijaaramtee jirtu jechuudha. Yommuu qaachaatti deebi'an gaa qaachaa kan jettu kuni afaan gara Gujii Booranaatti daasii yookiin immoo mana akka axanxariidhaan walirra keessa galtee ijaaramtu jechuudha. Deebi'aan abbaan warraa fi haati warraa jaalalaaf kabaja waliif jilicha qaban ibsatu jechuudha. Kabaja waliif qaban illee achirratti maal godhu achitti ibsu jechuudha. Kanaan tokkummaa isaanii hawaasa bukkeetti calaqqisiisu jaalala isaanii illee ibsatu jechuudha. Haati warraa waddeessa abbaa warraa ishee kunuunsitee kaa'uuf abbaa warraa ishee goromsa gaafatte jechuudha. Goromsi maal taatiin dabaltee dhaltee waan ta'eef akka isheen jabaattee goromsa kennaafi jechuudha abbaan warraa ishee. Jaalala isheef qabuuf jecha isheen akka isa kunuunsituuf akka ulee isaa sana illee kabajjee otoo san salphisiin bara gadoomaa isaatti akka dabarsituufi goromsa kennaafi jechuudha. Kanumaa waddeellee jedhamtee moggaafamte jechuudha. Maal jechuudha? Waddeellee jechuun waddeessa kunuunsitii yookiin dubartii ulee waddeessaa abbaa warraa ishee kunuunsitu maal jedhamte jechuudha? Waddeellee jedhamteetu beekamte jechuudha. Yommuu isaan sirna kana raawwatan immoo jila kana raawwatanii gara gulantaa dooriitti ce'anii ijoolleen isaanii immoo maal taate dabballee taate jechuudha. Sababni isaa dabballeen jalqaba irratti iyyuu ilmaan eenyuti? Ilmaan dooriiti. Dabballeen ilmaan dooriiti waan taateef
dabballeen ilmaan sanaaf taateetti jechuudha. Jalqaba kanaaf taateetu kabaja ishee achi keessatti sirna baruu qabdu illee barsiisaa deemu jechuudha. Ijoolleen kana keessatti sirna kanaa galtee jechuudha. Akkuma maatiin guddataa sadarkaa argatan ijoolleenis sadarkaa argataa deemtee jechuudha achi keessatti. Kun immoo tokko karaa ittiin ijoollee daa'imman guddisanii barsiisaa seenaa fi duudhaa sabichaa barsiisaa deemanii fi aangoollee akka isheenitti aangoo argachuu dandeessu barsiisaa deeman keessaa inni tokkoof inni jalqabaa isa kanadha jechuudha. Inni kan biraan daannisa murachuu. Mata duree jalqaba ilaallee daannisa murachuu jechuun egaa jilli gulantaa raabaa irraa gara doroomaatti godhamu keessatti raawwatamu Boorana biratti daannisa murachuu jedhama. Daannisa murachuu kan jedhu kun egaa daannisa murachuun eessa keessattidha? Boorana keessatti jechuudha. Hawaasa uummata naannoo Booranaa keessatti raabaa gara doroomaatti yeroo deemamu maal muratu jechuudha? Waddeessa yookiin immoo daannisa murachuu isa jedhamu kanatu gaggeeffama jechuudha. Daannisi ulee ulfoo yookiin jila muka sorooressaa irratti kan isheen maal taatu kan isheen muramtu jechuudha. Daannisni ulee ulfoo jechuun ulee kabajaa jechuudha. Ulee kabajaa jilaa jechuun kan sagantaa muka qajeelaa arooressa jedhamurraa maqaa muka kanaa arooressa kan jedhamurraa kan isaan muratanidha jechuudha. Eessa keessatti? Daannisa murachuu keessatti jechuudha. Kanaatiin daannisa murachuun egaa ilmaan jaarsaa, ilmaan kormaatiif bifa garaagaraatiin raawwatamaa jechuudha. Ilmaan jaarsaa jechuun sadarkaa bulchiinsa gadaa keessatti jaarsa, jaalkeettuu, jaalkeeyyaa warreen jedhaman keessaa isaan tokko jechuudha. Jaarsa warreen jedhamanii filamanii kan jiran keessaa jechuudha. Ilmaan jaarsaa, ilmaan kormaatiif bifa garaagaraatiin raawwatamaa jechuudha. Ilmaan jaarsaatiif daannisni kan muramu gaafa jila moggaasa maqaa isaaniiti. Moggaasa maqaa jechuun maqaan duraan isaan ittiin beekaman irraa gaafa sadarkaa biraatti darban maqaan hin moggaafamaa jechuudha. Gaafa sana maal godhuu fi maqaan moggaafatu sana ilmaan jaarsaa jedhamu jechuudha. Ilmaan kormaatiif ammoo gaafa sadarkaa raboomaa xumuranii gara eessaattidha? Gara gadoomaatti yookiin immoo gadoomaatti darbuuf jedhanii sirni kun raawwatamaa fi jechuudha. Kanaaf sirna kana keessatti egaa hundisaayyuu sirna mataasaa danda'e of danda'aa ta'edha waan ta'eef guyyaa mataasaa fi guyyaa haala sirna mataasaa danda'e kan inni gaggeeffamudha jechuudha. Kanaaf sirna kana keessatti egaa kan ilmaan jaarsaa fi ilmaan kormaatii kan jedhamu keessatti kan isaan gaggeessan jechuudha. Daannisni kun gosa lamaan kan gaggeeffamudha jechuudha. Ilmaan kormaatii fi gaafa sadarkaa raboomaarraa gara duroomaatti ce'an kan isaaniif maal ta'udha? Kan isaaniif muramu yeroo ta'u, ilmaan jaarsaatiif immoo gaafa jilaa moggaasa maqaa isaanii kan inni muramuufidha jechuudha. Raamni jila daannisa murachuu kana irra raawwatu immoo yeroo warri gulantaa gadoomarraa jiran jila odaa buluu gaggeessanidha jechuudha. Odaa buluu kan jedhamu odaa bira deemaniitu achitti qaachaa ijaarrataniitu achi buluu jechuudha. Guyyaa sana maal ta'u? Gadooma isaanii irra jiran sanaaf daannisni muramaaf jechuudha. Eenyuuf? Raabaaf jechuudha. Kanaan gaggeessee yookiin immoo yeroo kana egaa tuutni gogeessaa yookiin sadarkaa olaanaa irra jiran raabaan kun yaa'a gadaa waliin gara ardaa jilaatti godaanu jechuudha. Ardaa jilaa jechuun bakka itti jilli gaggeeffamu yookiin bakka itti sagantaan muudamsi hundiyyuu gaggeeffamu ardaa jilaa jedhama. Ardaa jilaa immoo Booranaa fi Gujii keessatti bakka adda addaatti kan inni argamudha jechuudha. Mata duree biraa keessaa argachuu ni dandeessu. Kanaatiin sirni kun sirna itti fufinsaan gaggeeffamuu fi kabajaa fi safuuf safeeffannaa isaa eeggate ta'etu itti fufaa jechuudha. Eessa keessatti? Sirna gadaa Oromoo keessatti. Kanaaf haala kanaan sirni gadaa Oromoo sirna mataa isaa danda'ee fi sirna ittiin bulmaataa, sirna ittiin sochii hundayyuu raawwatu qabaataa jechuudha. Sirni jila daannisa murachuu kunis egaa ardaa jilaa gama Liiban iddoo Deebanoo jedhamutti illee ni gaggeeffamaa jechuudha. Jila ardaa jilaa yeroo bultii suni dhaqee maal ta'a jechuudha? Bakka kabajaati waan ta'eef bakka itti sirni kun gaggeeffamu bakka itti sagantaan godhamu bakki kun maal jedhama? Liiban iddoo Deebanoo. Deebanoo jedhamutti gaggeeffama. Iddoon addaa daannisni itti muramuuf deemamu garuu ardaa Dooyyoo jedhama. Ardaa Dooyyoo jedhameetu beekamaa jechuudha. Maal kan ta'u? Daannisni muramuuf deemamu. Kan isaan dursanii itti muramuuf deemamu ardaa jilaa Dooyyoo kan jedhamu yoo ta'u, Liiban iddoo Deebanoo jedhamutti immoo kan daannisa murachuun gaggeeffamudha jechuudha. Yeroo kanatti egaa daannisa kana erga muranii deemaniin makkala yookiin raabaa yoo ta'an maqaa kanatu kennameeraafi jechuudha. Yoo ta'an aduloonni
Aduloonni yookiin warreen isaanii waliin bulchiinsa gadaa keessatti filamanii jiran kun immoo aannan qabatanii maal ta'u? Gaaddisa caanaa jala taa'anii eeguu jechuudha. Gaaddisa caanaa jechuun muka diriiraa kan akka odaa jala taa'aniitu isa eeguu jechuudha. Yeroo makkalli daannisa muree deebi'uugaa maal godhu? Warri adulootaa raabaan kun fuula gara baha biiftuutti deebi'aniitu gaaddisa caanaa jala taa'uun maal godhu? Makkala dhufeen akka armaan gadii kanatti immoo simatu jechuudha. Yeroo sana inni egaa kabaja isaatii muree yeroo dhufu aannan qabataniiru. Aannan sana afaaniin warreen ayyaantuu ta'an afaaniin itti biifu. Egasii booddee maal godhu? Kabajaan bakka sana dhaqaniiru jechuudha. Egasii maal jedhuun jechuudha egaa makkalaa fi aduloonni raabaa dhiintee dhinaa oollee bullaa oolchaa dhuunaa hoobaayii ni bullaa ni dhunnaa jedhaniitu jalaa qabu jechuudha. Lamaan isaanii makkallii fi aduloonni jechuudha. Dhiintee dhiinnaa yoo hoobaayii yookiin nuubayii nuufaa ta'uu isa jedhu oollee bullaa bakka eessaa jala caannaa sana yookiin muka sana jala oollee bullaa ni bulla nagaadhaani oolchaa dhunnaa ni dhunnaa oolchaadha waaqni ni dhunnas immoo aannan jedha aannan qabatanii waan eeganiif jechuudha. Akkas jechuutiin kabajaan waamu jechuudha. Haala kanaan gaa wal jalaa erga kanaan wal dubbisanii erga xumuranii booda aannan okkoleedhaan qabatanii maal godhu tura waliin unuun gaannisa murame qooddatanii raabaarraa gara gulantaa dooriitti cabuu isaanii labsu jechuudha. Qooddatanii kan jedhu aannan sana inni hunatu jechuun afaaniin irraa buuqataniitu jalqaba abbaan gadaanni ayyaantuun afaaniin isaanitti biifa jiidhaa jaallatamaa akka aannanii nama qabbaneessaa akka aannanii ta'aa jedheetu addaadhaa qulqullaa'aadheetu isaanitti wanneedha jechuudha. Egasii gulantaan doorii isaanii sa'aanutti darbee labsamaafi jechuudha. Guyyaa kanarraa jalqabuun gaa lubni doorii yoo ta'an ijoolleen isaanii immoo maal ta'u dabballee ta'u jechuudha. Dabballee ta'u gararraatti maal ta'u jennee ijoolleen gaammee yookiin dabballee keessa jirtu ijoollee doorii tenne asitti garuu ijoolleen doorii yeroo ta'an gara dabballeetti achi darbaniitu lubni yeroo luba ta'an immoo gara dabballeetti taati jechuudha. Ijoolleen gaammee irraa dabarteetu gara itti aanutti ceetii jechuudha. Sadarkaa kana walharkaa fuudhiinsaa sirni kun gaggeessuun kan raawwatanidha jechuudha. Kanaatiif sirna kana keessatti aannan kabaja, aannan ulfina, aannan hawaasa nagaa buusu, hawaasa qabbaneessuu kan jedhamu keessatti kan inni raawwatamudha jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa tokkoffaa barnoota gadaa kutaa ja'affaa kana fakkaata yeroo deebiinu biraatti boqonnaa lammaffaa fi gilgaala kan waliin hojjennu ta'a. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatiinaa. Namoonni gaaffiif yaada qabdanis naaf barreessaa. Galatoomaa ulfaadha.